Abbaan isaanis kunoo asitti nu bira jiru. Isaanis aansi isaan dabarsuu barbaadan yoo jiraate carraan kennaaf. Infadha nama hedduu waan nama hin qabu. Kabbisidhaa kabaju kabajamaa. Haqa miciyoo biyya akka haqa caalutti akkana. Adara ani barsiifadhee loon erga bare aduutu fi ana naa qabadha. Adaraan simbira kan wadhita biraan qabu. Nagaan galama dhagaa. Oromoo waa lama bakka takka dhabuun qabu. Mucayyoo dhabee jira. Amma Oromoon yeroo mara waa lama wal faana nyaatamuun qabu. Oromoon chaansii lama dhabuun qabu. Amma tokko dhabdeemi tokko qabadhu. Ka jiraan roomanu kan. Mucattii dhabnee irraa mucaa dhabuun qabnu bakka. Mucattii karaa nu dhabi, karaa malee nu dhabi, inni ajjeesuu baadhu Oromoon heeraa fi seera qabaa jecha. Oromoon hidhatee garafatee tuma. Ajjeesee faayidaa irraa qabu hin jiru. Arrabsee amma diinat dabalee daaree daakee wanti godhuun qabu bakka. Mucattis lubbuu deebisuu hin dandeenyu. Wanti nuuf inni tokko hin jiru jechuudha. Oromoo yoo ajjeesellee heera seera qabaa gara siin haa deemnu malee amma duula mucaa kanatti bannee warroota isatti duulan faana naftanyaa faana namoota hedduu jibbaa isaa akka qaban faana yoo mucaa kana balleessuu irratti hojjenne faayidaan nu argannu maali? Faayidaa kenna laallatu qabna. Faayidaa yoo amma isiillee isa faana balleessine faayidaa nu argannu maali? Ani amma kana irratti xiyyeeffannee haa hojjennu dhagaafinki. Malee mucaan hin ajjenne mucaan kana godhe kana gongoone jedhaa hin jiru. Nama na dhiisi waan akkana irra dibaan hin barbaachisu nama. Mucayyoonis nama. Mucattiinis nafsee qabdi namarraa dhalatte haadha daa'imaati dubartiidha. Aniif atis ka asirraa dubbataa yoo dubartiin nu dhalteeti. Kan beeku qabaattu jechuudha. Inni ajjeese taanaan haa ajjeefamu. Ragaan itti argame taanaan. Sitti ma kana maali waaqa nama Oromoon heera gadaa qaba. Oromoon gumaa baasa. Oromoon gumaa baasa. Wanta waliin galirratti gala jedhama namni keenya. Dammallaashi miti Oromoon ati dammallaashi san ta'uu dandeessa. Oromoon dammallaashi miti. Oromoon gumaan baasa. Waan barbaade dubbadha dhagaye. Osoo inni Oromoon dammallaashi miti. Abdi ifamamee irraa hunda baachatis dhaabe. Nafitachiis obsaa kiyya obsaa gammachuu naa obsime. Waljala inaasayinaa namni tokko gaafa xumuru namni tokko haasaa wanni ta'amuu qabu yoo xiqqaate ana dhugaadha loojikiin ati deemuu barbaaddu isa dhabnee isaan dhabnu jechuun miti miira kana keessa seenne na dhagayme aboo na dhagayme wanni an jechuu barbaade gocha kanaa inni hin goone gocha kanaa inni hin goone kana dhibbaan dhibba jala sararaa beeka boru as ba'ee wanni ko ol ba'ee saalfanna waan ta'eef jechuudha. Aki nu martuu biran jiru cubbutti badaarra yoo inni godhee jedhee isiin eenyu inni eenyu si haa galuuti. Yoo akkas taate ani illee niitii ajjeesaa jechuudha. Ati illee ajjeestaa jechuudha. Si galee yoo xiqqaate wanni kun qoratamee adda ba'ee jennaani ajjeesuu baantu mee aadaan kennas duudhaan kennas nu dhorku ta'u adabamuu qaba jechuudha. Irraa barachuu qabna jechuudha. Kanaafuu waan kana inni goone an shakkiin kiyyaa mucaan ufafotti deemeera. Akka namni ufafotti deemu mucaan ija qaba. Mucattiin ija qabdi. Hinaaffaadha wanni kun godhamuu danda'a. Takka lammata ammoo mootummaan guyyaadhaan ajandaa nuu kennaa oolaara. Agartee ajandaa saba Oromootiif kennaa oolaara. Sitti ma nama ajjeesaa diraamaa ji'a tokko durbaan tokko waan kanarraa akka namni dubbatu yoo wanni ittiin attention diversion agartee yoo wanni wayii humni wayii isa hudhee yoo jedhee dhaqanii waan kana tuqan hin beektanii waan biyya kanaa dhaqanii amantii tuqan dhaqanii kutaa tokko tuqan dhaqanii saba tokko tuqan. Kanaaf kuni political assassination ta'uu danda'a ajjeechaa siyaasaa ta'uu danda'a. Or hinaaftonni mucaa kanaa mucattii kanaa waan kana gochuu danda'anii ani dhalee niitii irra dhalee harka hakiyyaanii fooqii gubbaa darba oori waraanee ajjeesaanii bineensaa ajjeefamuu qaba yoo dhugaa san akka deemu taane jechuudha. Kanaaf waan kanaayyuu murteessuudhaaf qoratamee adda haa bahu positive qoratamee adda haa bahu hin qoratamuun dhugaa kana dhossanii miti mootummaatu ajjeese. Yee xumurattanii dhiifama isinirra beekaafis waan jedhu namni immoo waanuma itti fakkaatee jedha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akka du'a mucayyoo kanaa dhaga'een jalqaba kallattii biraan deemne namni kun harkaan qabee nama ajjeesaan immoo nama guyyaa tokko harkarraa wal nyaatee miti waliin gaccisee rafu miti namni wajjin waa nyaatu waan akkanaa irratti raawwatu garuu immoo
shira kana shirri kuni shira harki qaami mootummaa fi qaamni bira keessa jiraachuun isaa ani harka dhibbatti bakka sanis jiraachuu baadhu wanni kun harka namaatiin seera itti yaadamee hojjetamedha. Gufuu wanta mucaan kun qabatee adeemaa jiruun wantoota inni hojjetee baasaa immoo beekna hundi keenya argaa jirra. Ergaa maal akka inni qabu beekna. Wanni kun isaaf isarratti qofa yaadameeti wanti kun qataa jiru. Tarii miirri inaaffaas jiraachuu danda'a. Namni tokko gurbaan kun beektan hojii aartii hojjeta. Namni guyyaa 3 hojii naayiti hojjeta. Beektu hundi keessanuu. Guyyaa jimaata sanbata diqqaaf guddaa alatti naayiti akkuma artistoota kaawwanii hojjetee gala. Tarii miira kanarrattis inaaffaanis dhufuu danda'a. Singalee nu immoo wanta hin beekne irratti amma kun kana ta'ee akkas goone jennee wanni nu borcineetiin garas deebisnee fiduu dandeenyu tokko illee hin jiru beektanii. Isin galeemi mucaan kun ammoo deemte. Bakka deebuu namni kamuu deebuu hin dandeenye deemte. Isin galaami. Yoo maal ta'e immoo dhugaan Oromoo yoon ba'ee beeka. Gaafa Hacaaluun ajjeefame deemamee Jawaariin qabamee hidhame. Wanti sun ukkamamee garam deebi'ee dhugaan Hacaaluu achumatti badee gara Jawaarii deebame. Wanti isaallee otoo hin dubbatamin gaafa wanti kam deemee gaafa kaan hin ba'eenni. Gaafa waanuma tokko tuqaa nama tuttuqaa umriin mootummaa immoo dheereffachaa deemaa jira. Beekna. Wanni kun 100% waa siyaasa irratti xiyyeeffatu. Siin galaa miti. Kanaaf nuyi akkas goone otoo hin ta'in dhugaa kanayyuu eegnee mee. Namni kun miira jaalalaa ebaluun beeku waa'ee jaalalaa akkas jedhanii sirbaniif wanti jaalalaa hin beekamu. Namni hunduu waanuma ofii jireenya ofiitti jiraatu deebee herreega san ba'aa nama biraa irratti baachisuun hin ta'u.